Yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanittis na dhaqqabu bakka nagaan dhuftan gara jiru miidiyaa odeeffannoo keenya har'aatiin icciitii kiiloo qabannee isiniif dhihaannee jirra kan amanuudhaafu ulfaatu icciitii kana Baqqalaa Garbaatu kan dubbate kan obbo Baqqalaa Garbaarraa dhageettan ta'a kan afaan isaanii irraa icciitii jajjabduu amanuudhaafu ulfaatu icciitii kiiloo jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa osoo gara icciitii kiiloo tanatti kan obbo Baqqalaan Garbaa tanatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya nutis jidduu keessatti waan obbo Baqqalaan Garbaa jedhan irratti yaada bal'inaa kan kenninu ta'a. Ammaaf gara dubbii obbo Baqqalaa Garbaatti isin dabarsaa icciitii kiiloo jechuudha kan isaan dubbatan afaan ofiitiin isinis hamma xumuraa dhageeffadha. Laayikii sheerii godhuu hin dagatina yaada qabatan gara koomantiitiin nuuf kenna dubbiinis kinooti. Waggaa haaraan egaa kunoo amma jalqabuu isaati. Kanaatiif uummata biyya keenya keessa jiru uummata Oromoo saba biyya sana keessa jiru hundumaatiif baga Waaqayyoo bara haaraa kanaan waggaa haaraa kanaan isiniin ga'e jechuun barbaada. Kanan jedhuufi sababii amala nuu ta'eef akkuma duriitti akkuma aadaatti sababii akkas jennee waggaa haaraa simannuuf otoo hin taane yeroo ammaa kana waan akkasii walii hawwuu fi nagaa akkasii walii dhaamuun hiika addaadha kan inni namaa kennu. Maaliif yoo jenne waggaa darbe yeroo kana namoonni turan har'a kan nu gidduu hin jirre kan ajjeefamanii reeffi isaanii harreetti fe'amee gabaa naanneeffameetti sirbame kan immoo reeffi isaanii manaa fuudhamanii ajjeefamanii reeffi isaanii bineensi akka nyaatu kan godhame manaa ba'anii kan hin galin kan hafan lubbuu isaanii baafachuuf jecha roorroo isaaniirra jiru baqachuuf jecha yookaanis immoo jireenya biyya sana keessa jiru dadhabanii biyya ormaa deemanii hojjetanii nyaachuuf jecha otoo biyyaa ba'anii galaana keessatti liqimfamanii irbaata qurxummii kan ta'an namoota hedduutu jira. Gammoojjii biyya ormaa keessatti otoo deemanii otoo dheebotanii otoo beela'anii kan achumaan hafan achi keessatti kan hafan hedduutu jira. Mirga isaaniif bilisummaa isaaniif birmadummaa isaaniif saba isaaniitiif otoo falmanii roorroo otoo ofirraa faccisanii bosona keessatti kufanii kan hafan meeqatu jira. Nummoo kan hundumaarra dabarree waggaa haaraa ga'uun keenya waan salphaa miti waan guddaadha. Kanaatiif warra yoo naga'een Waaqayyo achiin isin ga'ee baga kana hundumaa dandamatanii as geessanii jechuun barbaada. Maaliif akkuma jedhee waan salphaa miti nuuf warra biyya ormaa jirruuf warra biyya nagaa keessa jiraatuuf waggaadhaa gara waggaatti darbuun waan guddaa miti. Biyya sana keessatti garuu lubbuu ofii oolfatanii guyyaa tokko bulanii guyyaatti aanu arguun iyyuu waan guddaadha sababii ta'eefi baguma waggaa haaraatti dabartanii baga lubbuun keessan yoo naga'ee maatii keessan hundumaa wajjiniin waggaa dhufu kan ammoo Waaqayyo waggaa haaraa kan isin biyya keessan keessatti nagaadhaan jiraattan qabbanaan jiraattan kan maatii keessanii wajjiniin nagaadhaan keessa jiraattan baatanii nagaadhaan itti galtan nyaattanii ooltanii bultanii waaqa keessanitti galateeffattan akka isinii ta'uuf hawwii guddaan qabuun isinii ibsuu barbaada. Saba koo biyya keessa jiruutii fi ammas irra deebi'ee baga Waaqayyoo guyyaa kana isin agarsiisee waggaa haaraatti nu isin dabarse jechuun barbaada. Yaanni obbo Baqqalaa asirratti akka isiniif galuuf obbo Baqqalaan akkana jedhanitti bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baga isiniin gahe baga lubbuudhaan jiraatanii asiin baatanii meeqaa kan dhumanii meeqaa kan du'anii meeqa kan biyyaa bahanii meeqa kan qurxummiidhaan nyaatamanii meeqa immoo kan waa baay'ee ta'anii bara kana hin gahini jiraatanii baga guyyaa har'aa geettanii gammachuus yoo qabaachuu baatanii yoo reebamaas jiraatan yoo dhiitamaas jiraatan yoo hidhamaas jiraatanii baga lubbuudhaan jiraatanii asiin baatanii gammachuu hin qabdanii nan beeka. Akka gammachuu hin qabne sanittiyyuu baga lubbuudhaan jiraatanii asiin baatanii baga bara kanaan baatanii bara kanaan lubbuudhaan jiraatanii bara kana argunu
waan guddaa kan biraa hafee jechuu barbaadanitti rakkoon jiru akkuma jirutti ta'e jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jijjiiroo miidiyaa laayikii tuquun dagatina sheerii tuquu hin dagatina akkasumas yaada qubatan komant godhuu hin dagatina ammas girma yaada obbo Baqqalaa Garbaatti isin dabarsaa icciitii 4 kiiloo gadi baasanii jiru mee icciitii 4 kiiloo kun maali kan jedhu kan wajjin dhageenyu ta'a odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Xinnoo mashee gara booddeetti deebinee ilaalluudhaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni haala itti gara aangootti dhufe biyya keessaas haa ta'u biyya alaatiis haa ta'u namni hundumtuu walii galee bifa jechuu dandeenyuuni bifa gaariidhaan kan itti simate turen haala mijaawaa mormiin tokkollee kan irratti qabu hin dandeenye sababa biyyattii keessaatti yeroo jalqabaatiif daangaatti hanga daangaatti akka mootummaa ofiitti fudhatanii kan deeggarsa kennaniif ture jechuudha. Garuu haa ta'uuti waan sun hin turre wanti irraa eegamu maaltu ture sirna abbaa irree sanaan mormame ittiin mormanii saboonni turan hundumtuu sirna federaalizimii sabdaneessaa kana nuu jabeessanii sirni dimookiraasii nuu dagaagee ofiin of bulchuun mirkanaa'ee afaan keenyaa fi aadaa keenya guddifannee ittiin jiraachuun dinagdee keenyatti fayyadamuun nuuf mirkanaa'a kan jedhu abdii guddaatu ture. Garuu sun waan sun hin turre gammachuu guddaan sun baay'ee hin turre yeroo suma immoo dafeetti fayyadame mootummaan kanatti fayyadamee silaati saba kana maaltu hafe maalis ni godhu akkam godhu jedhee uummata wajjin mari'atee waan barbaachisu gara fuulduraatti deemuu osoo hin taane bolola aangoorraan kan ka'e aangoo kootiif utuu aangoorra jiru aangoo saborii isa waggaa 10 booda isa waggaa 20 booda isa waggaa 30 booda yaaduudhaaf jecha akkamittiin aangoorra turuu danda'a. Aangoorra turuudhaaf immoo wantoonni danqaanatti ta'an dhaabbilee danqaanatti ta'an gartuuwwan danqaanatti ta'uu danda'an eenyufaa ta'uu danda'u jedhee yaaduudhaan isaan irratti xiyyeeffate yeroo suma kaayyoo isa silaati bakkaan gaa jedhamee yaadame sana dhiiseeti gurmuu uummataa yookaan uummata cabsuu irratti barabaraan jiraachuudhaaf bituudhaaf mo'uudhaaf karoorfachuu irratti xiyyeeffateetu yeroo suma waraana keessa seensise jechuudha. Kanaatiif waan inni irratti bobba'e jalqabee sirna federaalizimii sabdaneessaa kana uummati kun akka kanaatti of bulchee jennaan naannoo isaa bulchatee jennaan mootummaa giddu galeessaa kana naannoo homtuyyuu quba qabaatu humni koos jabaachuu hin danda'u. Kanaatiif kana cabsuun sun narra jira sirna haarawaa sirna biraa kan naaf ta'u ijaaruun narra jira kan jedhu fudhatee ka'eetu sirna sana irratti duulee jechuudha. So duulli sirna sana irratti gaafa aangootti dhufeeti jalqabee haga ammaatti otoo walirraa hin citin toftaalee adda addaa tarsiimoo adda addaa baaseetu itti deemaa jira jechuudha. Tarsiimoonni ittiin biyyi sun har'a siyaasni ishee loojikii wayiitiin kan deemu miti. Yaadiddama yookaan tiyorii siyaasaatiin kan deemu miti. Yookaan seera addunyaatiin kan deemu miti. Yookaanis immoo heera jettee isa tumatte irratti dhaabbatee kan deemu miti. Eenyullee maal ta'uu dhiisuu danda'a jedhee kan tilmaamuu danda'u miti. Namumti tokko rafee ka'ee akka barbaadetti kan jeequ gara biraatti kan oofu ta'eeti kan inni argamu. Kanaaf immoo wantoonni itti fayyadamee anaan akkanatti fakkaatutti yaadiddama siyaasaas miti yookaan loojikii hin qabu akkuma nama dubbadde wanti tarsiimoo akka tarsiimootti itti fayyadame waa sadii qofadha jedheeti yaadaan. Tokkoffaa shira guutummaadhumatti saayinsii siyaasaatiin bulchuu otoo hin taane maaliin fiyyuu bitamuu otoo hin taane shira biyyattiin kan ittiin bulaa jirtu shiraan bulaa jirti. Lammaffaa humna. Sadaffaan immoo namoota bitu. Shira jechuun namoota walitti naquu, gartuu walitti naquu, karaa adda addaa walirratti kaasuu, akka isaan walirratti xiyyeeffatan gochuu, wal dhibdee dalgaa uumuu, akka isaan ol ilaalanii mootummaa hin ilaalle, akka isaan dhimma addaatiin qabamanii namni hundumtuu diina akka inni walii ta'u. Uummanni akka uummataatti akka diina walii ta'u. Naannoleen akka diina walii ta'an. Amantiin akka warri amantaa hordofanii fi gaggeessan akka isaan diina walii ta'an. Sabaaf sablammoonni akka isaan diina walii ta'an. Gidduu isaaniitti deebi'anii walii isaaniitti deebi'anii mootummaa isaan bulchaa jiru gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u akka isaan hin ilaalle. Yeroo isaan wal lolan deebi'ee akka inni gidduu galu akka inni araarsaa ta'e akka inni dhufu nama yookaan qaama nagaa eegsisu fakkaatee akka inni dhufu gochuudhaafiti shiraan biyyi kun bulaa jirti eega gaafa sanaatti jalqabe. Namoota gaafa sana akkamitti yaanne
eessa ga'u jennee yaadne. Baga bara jijjiiramni kun dhufuudhaaf 2018 keessa yeroonni fiixee isaarra yeroonni ga'u kan mana hidhaan ture. Haasawaa yeroo sana godhaman miidiyaa irratti wantoota dhiyaachaa turan namoota dubbachaa turan hunduma isaanii nan yaadadha akka guyyaa har'aatii yaadadha. Isaan kana keessaatii fakkeenyaatii fi namoota akka pirezidaantii keenya akka pirezidaantii Shimallis fa'aa yeroo inni achi as ba'e miidiyaa irratti guunni dubbatu mana hidhaa taa'ee guunni ilaalu jechuudha. Rabbi nama akkamiinuu kaasuuf jira. Oromoo kanaaf nama akkamiitu ka'aa jira. Dargaggoota akkam akkamii kan humna qaban, kan beekumsa qaban, kan sabboonummaa qaban, kan deeggarsa uummataa qaban, kan quuqama uummataatiif qaban nama akkamiitu gara fuulduraatti dhufaa jira jedhetan Waaqayyoon galateeffadhan ture. Pirezidaantii Lammaa miti pirezidaantii Shimallis Shimallis isamma pirezidaantii ta'e ugguu sana biiroo wayiitti akka itti aanaa wayii ture. Miidiyaa irratti ugguun dubbatuun dhaga'an ture. Gaafa sana yeroo inni dubbatu nama akkamiitu dhufaa jira. Lammaan fa'aa gaffii garii guguddaadha. Garuu Shimallis fa'aa immoo ijoollee dargaggoo isaan biraan ka'aa jiranidha. Kanaatiif hunduma isaanii irratti abdii guddaa qabna ture yeroo isaan haasawan jechuudha. So business empire TPLF yeroo sana isa isaan saaman qabeenyaa isaan saaman kana irratti yeroo isaan duulan yeroo isaan waan guddaa dubbatan yeroo kana hunduma abdii guddaan irraa qaban ture. Waggaa 3 guutuun waggaa 4-5 gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti Shimallis fa'aa deebisanii business empire TPLF kan gachisiisu isa kan xiqqeessu maatiidhaan ijaarratanii obbolaadhaan wal ijaaranii deebi'anii saba Oromoo kana akka kana godhu jedhee takkaadhuma yaadne gaafa sana. Namni saamicha bifa sanaan sadarkaa sanaan mormu deebi'ee saamtuu saamsistuu akka kanaa ta'a jedhee takkaa yaadee hin beeku. Hammam dhalli namaa akka jijjiiramu isaan irratti argina. Osoon wayirraan dubbisetu ta'e fikshinii wayii natti fakkaata malee dhugaa natti hin fakkaatu ture. Ija kootiin yeroon argu baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na dhiba akka ajaa'ibaatti ilaala amma guyyaa har'aatti. Haasaa gaafa sanaa fi waan har'a hojjetamu gaafa ni ilaala. Gaafa sana saba keenyaatiif faashiniin ittiin falmamu. Har'a immoo lubbuun nama lubbuu hamma hin fakkaannetti. To'annoo isaa jalatti jiru sabii amma kana ga'uutu saamamuutu du'u akka saree dhiiga saree gaditti yeroo dhiigi namaa yeroo lakkaa'amu. Yeroo isaan bakka biraatti maallaqa erganii faayinaansi godhanii ijaaranii deeggaranii nama qawwee qabu Oromiyaatti dulchisanii ficcisiisu jedhe takka yaadeen beeku. Otoo nama natti mata'eetii kana amanuudhaaf hin danda'uun garuu ta'ee argine kunuuti. Kanaaf mootummaan gaafa sana tooftaa isaanii itti fayyadamanii as ga'anii tokkoffaan akkuma amma dubbanne shiradha. Shira. Lammaffaan hin bitu nama bitu. Beekaa bitu, wallaalaa bitu, atileetii bitu, artistii bitu. Nama beekamaadha jedhamu bitu. Nama namni abdii irraa qaba jedhamu barbaadanii hin bitu. Nama dubbatu. Afaan qabsiisu. Tooftaan isaanii inni lamaffaan isa kana. Namni hin bitamne hin jiru itti kennaa maallaqa itti kenna. Itti kennaa jedhu. Haaliif ofii isaaniitii maal hojjechaa akka jiran isaantu beeka jedhaa nuti hin beeknu ture. Isaaniin bitama isaan TPLF akkamittiin isaan bittee akkamittiin Oromoo akka cabsiisaa turte beekti. Har'a immoo deebi'anii isaan immoo akkuma sanatti bifa sanatti fayyadamanii cabsu. Garuu waan isaan hin hubanne tokkotu jira. Amma muummichi ministeeraa amma aangoorra jiru kuni amantaan isaanii guddaan kanadha. Itti kennaa horii. Namni eenyuyyuu maallaqa darbuu hin danda'u. Kan jedhu qabu. Namni inni har'a maallaqaan bitu kun nama maallaqa isa caalu yookiin immoo akka inni gurguramuu danda'u mokkuma akkamitti dhaban. Akkuma bitame gurgurama deebi'ee namni kun. Namni bite kun immoo gurgurama bormoo deebi'ee. Isuma har'a inni bitee wajjiniin deemaa jiru itti fayyadamaa jiru kanatu wanti tokko yoo kaate immoo isadha kan morma isaa gadi qabee kan gurra'u akka bofaatti kan tumee ajjeesu isadha. Maaliif bitamuun amala personality sansakkaadha. Bitamtuudha yoo mi'uu taana. Humna immoo itti dabalee ajjeesu
ajjeesuudhaan nama ajjeesanii fixuudhaan hin cabsa jedhanii yaadu. Akka kanatti yaadu. Waggaa torba guutuu ajjeefame sabi kun. Garuu harkaan kennanne ammayyuu. Kutaalee biyya keenyaa hedduu fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Barbaachisaa miti malee. Waggaa torba guutuu irratti duulame garuu ammallee harkaan kennin. Humni nama hin bitu. Hindu'aa itti immoo dhalata gara biraan. Hin ka'a jalaa immoo hin ka'a. Dhaloota biraatu ka'a. Dhaloota dhugaa barbaadutu ka'a. Dhaloota akka abbaan isaa itti ajjeefame beekutu ka'a. Akka itti obboleessa isaa dhabe beekutu ka'a. Dhaloota akka itti nama isa gargaaru irraa dhabamsiisee iyyumaan isa guddise. Dhaloota akkasiitu ka'a. Humnaanan bulchaa, humnaanan bita. Namni nama ajjeesisee harreetti nama feesisu ulfina dhala namaa agarsiisa moo namummaa ala ta'uusaa agarsiisa. Kun ammoo waan nama sodaachisuudha. Namni tokko eega du'e harreetti of yaadni yoo waan gubanii yoo nyaatan yoo affeelanii yoo nuusaa dhugan gatii maalii qaba? Kan du'e gatii isaa kaffalatee deema. Waan isa barbaachisu baasee deema. Waan isarraa eegamu hojjetee deema. Kanaaf isa jiruun reeffa namaan taphachuun isa kaan sodaachisuudhaaf yoo ta'e hin deemsisu. Hin deemsisu. Du'aa fi jireenya gidduu garaagarummaan hin jiru yoo ta'e namni du'a isaa filata. Saayinsii siyaasaanis deemaa hin jirtu. Sababii siyaasni keenya badeef nagaa dhabne. Sababii nagaa dhabneef oomisha dhibe hin hiyyoomne dinagdeen keenya hin kufe. Dinagdeen keenya kufuusaa maaliin argina? Dhibbentaa kanaan guddatee kanaan kana ta'ee akkas dabalee maal jedhanii nuyi isa quban qabu. Nuyi qaama keenyaan beekna guddachaa jirraa fi du'aa jirraa keenya. Namni gabuusaa bulaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii sitti himuu hin danda'a. Qullaa isaa deemaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii. Gibira kaffalittiin jedhanii gibira kaffaluu gaafa ni dadhabu. Balbala mana isaarra jiru buqqisanii fudhatanii deemaa akkamittiin guddachaa jirta isin jechuu hin danda'a. Akkamittiin danda'a. Namni tokko mana isaa keessa waan fuudhan yeroo dhabu kumbula inni uffatee bulu uffata halkanii irraa fudhatanii yeroo deeman kanaan guddina akkamittiin jechuu danda'a namni kun. Maayetanii amansiisuu dandeessu guddina jettanii. Guddina keenya qaama keenyaan beenye jireenya keenyaan beenye jiruu keenyaan beenye. Kaleessa maalan ture waggaa 10 dura maalan fakkaadda waggaa 20 dura maal fakkaadda jedhee jireenya isaatiin jireenya maatii isaatiin jireenya biyya isaatiin ganda isaatiin naannoo isaatiin madaalana. Malee lakkoofsa isaa IMF kaa'u isa eenyu kaa'u isa lakkaa'anii daataa isa bilcheessanii cooked data itti faranjiin isa cook godhanii fidanii nu agarsiisan miti. Dhibbentaa kamiin yoo jedhan namni nu amansiisuu hin danda'u. Jireenya keenyatu nutti mul'isaa jira. Nyaachaa hin jirru, jiraachaa hin jiru. Lafa kaleessaa hin jirru, lafa waggaa 10 irraa hin jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa haasawaa obbo Baqqalaa Garbaarraa waa hedduu akka hubattan, waa hedduu akka barattan abdii qabna. Keessattuu haala bulchiinsa keessatti waan 4 kiiloo keessatti deemamaa jiru irratti waa hedduu akka hubattan abdii qabna. Namoonni information kana hin qabne marti akka information amma argattanii jirtan abdii qabna. Shimallis Abdiisaa maal akka jedhaa ture amma maal akka hojjetaa jiru garaagarummaa bulchiinsa keessatti jiru abdii duraan jiraatan irraa qabanii fi amma immoo abdii akkamii akka irratti qaban maal akka hojjetaa jiran Oromoodhaaf hojjetaa jiru immoo nama biraatiif hojjetaa jiran kan jedhu dubbii obbo Baqqalaa Garbaarraa akka hubattan abdii qabna. Odeeffannoo fi akkasuma immoo xiinxala siyaasaa hadha qabannee isiniif dhiyaannee kan maangoolamnee jirra. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan hojjetan tuttaniif galatoomaa ulfaadha.